Yesus uumaa waaqayyo rabbiiti yaada. Isini deemtanii ufiillee kafartanii waaqarraalee nama kafarsiiftani. Kootaa gara Iyyasuus Kiristoos Maal kafaru jirtaa miti jedhime uumaa rabbiiti Yesuusii jedhe. Uumaa isaa ta'e abbaan kiyya ka jedhu isa Beeka. Rabbi tokkocha uumaa isaa Amma ta'e. kalaas kiristaanaa keessaa baatee jirta raasa si darbinee jirra kalaas. Kiristaanonni dhageessee Yesus uumaadha. Uumaa rabbiiti jettee jirti. Beeka amma qajeeltee jirti. Amma musliimallee miti kiristaanallee miti raasa si darbinee jirra amma. Kalaas. Asiin dura musliima ture. Ani dhugaa isaa dubbachuu karaanis jireenyis wanti hunduu isa malee hin ta'u jennaan gara isaa deebi'e. لا مسلما تر دور الله مسلم يروتك يسوس أبا مسلما تر دور الله مسلمة يجون أتمال واقع تر تدوران Musliimu ma ture ani. مال واقع ستوي تس مسلمة تر تسان Waa takka waaqessu. نمني واتك واقع سن مسلمة جدام هاري مسلمة سين جنو كمان مسلمة جاتشون نما ربي تك جسمي بدأشي وميسان دل النساء وهندا أولجرو وما هندا أولجرو نما واقع سن أتدورا ويت مسلمة تر جاتو سني مال واقع ساتورته مالي واقع داتورته Ani waa takka waaqessine rabbi itti dhaladhe amantii islaamaatti dhaladhe waa takka wanti waaqessu hin jiru. Irra dhaladhe jechuudha. Deebi'ee amantii kiristaanaa kama kiristaanni illee hundumaa turre dhalata amantii islaamummaa irratti maal waaqa jette waaqa eenyuun jetteene eenyu waaqa jechaa turteeti. Rabbi tokkichuma jedhe kaa rabbi tokkichuma haa jennu malee haa rabbi jennu malee hin soomanaa gaafa ramadaanni dhufu bakka dhugaa dubbachuu wayyaa mira eegana gaafattan. Booda deemee gara amantii kiristaanaa deemee waa'ee wangoolii irraa barataa ture deemee maal muslima ofiin jettare muslima tureen jedhin kaati namni sadaane kaafira jedhama durumallee kufriirra deemaatiin turte erga sana ammoo waaqal tokkicharraa akkuma sana yoo rabbiin tokko jechaa turte sadii sii ta'e congratulation siif eebbifneetiin jedhe eebbifamtee jirta. Eeywa gadaan sii deebi'aayyee gadaan sii deebi'aani quraana barattee jirtaa? Ay ustaasa nama dhibdan garuu inni turtii gaarii isin quraana barattee jirtaa siin jedhe. Waaw wanti baradheen jiru ani amantii kiristaanaa baradhe. Ayyee tole. Ati ala kulli haalin amma kiristaanuma ofiin jedhi malee muslima ture hin jedhin akkas hin jedhamu. Maaliif jennaan namni muslima of ture ofiin jedhu nama dhugaa. Waan keessa ture dhossuun qabu waan keessa ture jechuudha. Angaru ture raaga biraa lixee. Maal keessa turte mee islaamummaa keessa? Islaamummaa keessa mee maal beektame waan beektu wayii? Wama boyiidha jechuudha. Waan waaqessitu hin beektu xayyib maal waaqessaa turte mee? Hin sobdii. Dhiisii jara wajjin haasa'in hime. Amma akka soba kiyya maaliin beekee akkana hin sobdiidha. Ati maal naguma qabdaa miti kana wajjin haasa'e warra jalaatiin. Mee maalii waaqa jechaa turteetti muslima jetteeti? An muslima warri kiyya muslima gisee dhaladhu muslimummaa irra guddadhe garuu hanga wayii amantii barachuuf yaaliin goone dhugaa dubbachuuf. Beekus kan beekum. Kun amantii irra sin gaafanneen iyyuu guddaa sin gaafanneen. Maalumaan waaqa jettee waaqni ati islaamummaa keessatti rabbiidha jettee kan amante. Ani Iyesuus Kiristoos kan hin qabadhe kan haga guddadhe beeka qabadhe Iyesuus Kiristoos dildillis karaanis isarraan waan tokkocha ta'uu ni beeka. Karaa isaa muslima irra yeroo kam turte ati? Jechuun achi keessa ture amantii islaamaan beekaa jechoo kooti bar. Erga turte waan waaqessaa turte akkami wallaaltare maal waaqa eenyuun rabbi jedhaa turte rabbi eessa jirette? Ni waaqessinitti rabbi samii jira kaa. Kanaaf si uume ka dachii uume. Rabbiin meeqa musliima akka yeroo sana mana turtetti? Akka yeroo saniitti Muhammad ergamaadha sallallahu alaihi wasallam rabbi tokkocha. Koi waan an gaafadhe bichaan adeebise rabbiin meeqa? Tokkocha. Eessa jira? Samii jira. Arshii. Okay, asii ol jira tole. Ijaan ni mul'ata? Hin mul'atu. Okay, ni dhala? Ni dhalu. Maa dhalaree inni nuna uumaa isaa nu ilmaa eenyuti ka uumamnee dachee kanarra jirra. Ni dhalcha ishi ni dhalcha? No.
Okay, achi asii ati eega hin dhalchu erga taateeti achi asii dhalcheere ilma ka qabaate. Ansi himee bare. Nuuti kun nuun Maal nama natti himtusa? eenyuuti? Hin dhalu jette tole achi as dhalche moo ati akkamitti dhalche jettee ilma waaqayyo Akkuma jettee anaaf amantee nutti dhuftere? ati amma ati addunyaa kanarra jirtu raammoo eenyuuti? Tiisisa eentu uume? Tiisisa. Tiisisuma deemtu kan. Rabbi hin dhalchaa ka jettu. Rabbitu uume. Innaa kaa uumaa jedhi Kanaafuu kan ati maaliif rabbi akka dhalche ilma jettee natti namaatiin dhuftere kan ati? gaafatini. Situ bar jechuu jiraati. Nuu uumaa Yesuus isaati rabbitu Yesuus rabbitu dhalche jettee natti dhuftee miti amma? uumaa isaa ta'e kaa. Yesuus uumaa waaqayyo rabbiiti ada. Isin deemtanii ofiillee kafartanii waaqarraallee nama kafarsiiftani. Kootaa gara Iyyasuus Kiristoos Maal kafaru jirtaa miti jedhime uumaa rabbiiti Yesuusii siin jedhe. uumaa isaa ta'e abbaan kiyya ka jedhu isa Beeka, Rabbi tole. tokkocha uumaa isaa Amma ta'e. kalaas kiristaanaa keessaa baatee jirta raasa si darbinee jirra kalaas. Kiristaanonni dhageesse Yesuus uumaadha. Uumaa rabbiiti jettee jirti. Beeka amma qajeeltee jirti. Amma musliimallee miti kiristaanallee miti raasa si darbinee jirra amma. Kalaas. Billee maasota jedhe. Isaan saraan tullee Baddee soomanii baddee. nyaatu isaan saraanina. Karaa isa malee hin jiru dildillis Amma jireenyis isa malee hin jiru. karaa maaltu jira miti. Hayyee tole amma waa si gaafadhame amma waa tokko si gaafadhaan. Macaafa Waaqatti kamitti amantaa? boosina. Pheenxee taate moo? Waaqatti Pheenxee boosina. amante moo kiristaana pheenxee amante moo ortodoksiidha taate? Waan waaqaa isin waliin qoosuu hin barbaadu. Nama waaqayyoo booddee hojiin deema. Ishiin qoos. Hojiin natti gahaa jira. Al tokko carraan ablaadhaatiin nan ilaalu. Okay, si filanna qoy yeroo takka ishii. Urjii tana xumureetii wanna jedha. Okay, urjii kan hin jedhe. Ana maal gaafatta isima gaafadhaa deemaati. Isinii fixeeraan. Wanna Uumaa kana waaqa. yeroo takka mee urjii waan waaqaa si xumureetiin jira. Wedduu caalu ka jedhu kana wedduu tasalamoon ka jedhu inni dhungoo afaan isaatiin na haa dhungatu jaalalli kee daadhii wayinii caalaati ka jettu kuni macaafni kun jechuudha. Macaafa kana amma argitee beektaati macaafa kiristaanaa keessatti. Michuun koo anaaf korojoo qumbiiti inni guntuta koo gidduu booqataa ka jedhu kana argitee beektaa isa kana? Naam. Okay. Naam jetta. Okay. Ayyee deemtu. Haya. Naam jettee deemta. Jettee mudii nutti qabatte asuma teesseeti. Ayyee yaa